Kaltanin goda. Sirriitti susukkuumi garuu Wuddii ta'uun gaarii miti? wuddii ta'uun baay'ee gaariidha. Kanaaf naa eeyyame kanaan fidatu. Booda'oo. Yooyyaa hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nuun baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u laal uffata hamma kana miicuufidha. Wayyaa hamma kana kakuunis gidduu teesseetti garuu hamma kana hundumaa eenyutu miicee fixa asiinis kuruu darajaa hirameera jiraadhaan kootu jedhee dirqamaan jechuudha. Kana gargaaru godha malee dhugaa waaqa luk wayyaa mamiiccuu tokko makaraadha biyya keenyatti. Wayyaa hamma kana amma rabbi isinitti agarsiisuun jedhee jiraanarra wayyaa miiccuusaa dirqama mana jira waan ta'eef jechuudha. Jira daafi jabaadhu qoottuti daafi ka Soo gamee ka wayyaa namichista irraa? Kootu gamee ka yoo ta'u daafi kootu dhugaa waaqa wayyaa amma kana eenyutu miicee fixa. Bara durumaa keessa wayyaa miicca? Dulloomtee tamoo Hunna ta'e. jabaadhu Kaameraan jirti? gabaa gaasheenummaa Gabaasadha. wayyaa miiccamuun dirqama gabaasnis dirqamadha. Dabi jaba kakuun immoo asii haasaadha isheedhaaf jala ture maama akkas godha. Ijoollee faasaadha billaachaaf lubbuudha warri. Giddii manatti taakkatti malee hin jaalladhe miti. Jaallattee miti? Na gargaari yaa gorgisi yeroo. Akkatti gadi jedhanii sukkuu miti kan kakuu waan ta'eef kuni sirriitti sukkuumuu qabayyu. Dhageesse? Ha? Eesh. Nan didaareen? Hin qalladduusi. Ani ko taazaaji. Irsi wayyaa miicuudhaanan maanni gaa'eessa biddeen faasii toshuudhaanan gaafii immoo. Taazaaji ebaaf. Immaaju? Taantashu? Jira. Hayyaanshu? Gaafii immoo. Biddeen faas. Biddeenillee ol darbee. Isa sii wayyaa? Biddeenillee toshuu qaba. Waxiillee hojjechuu qaba. Biddeen? Toshuu? Eega. Eelee dhaabu? Jira sirriitti sukkuumi gammucaa akkoo akkanatti hin ta'u. Waan ni godhu laala sobeema ceeb godheetu baasee afuufi. Biddeen ani immoo isa nuxuu isaa miicca ofiisa isa sukkuuma gutti kennee jechuudha. Jira akkas. Jildeetiidha? Hinnaa. Ay takka ko warri niitii daddafanii fuudhani baay'ee intinaa jiru ishee argitudha. Akkam? Baay'ee qananii qabu. Niitii daddafanii fuudhachuun ishee duraan gadhiisu moo? Irratti dabalanii warri fuudhan. Irratti dabalanii yoo fuudhan maal faayidaa qaba? Qananii qabu. Boo, waan qananii ani. Akkam? Niitii irratti fuudhaniif qananii argatu moo? Qananii sirriitti argata. Kanaaf addamma maal yaaddare? Warri torba minaamanii fuudhan. Torba? Warri sadii afur fuudhan. Amma torbatti fuudhan koo maa cubbuun qabu bargitu. Isi jira nuuf nu dheeyyamamu waan nu dheeyyamamne naasuuf. Waan nu dheeyyamamne. Garuu warri niitii fuudhani sirriitti qananii qabu. Isaan dhugaadha wayyaa miiccuu miti hojiidhaafu isaan waliin ga'a. Waliin kanaaf koo baay'ee shakka. Yoo dhugaa isaa dubbanne wayyaa miicci kootu biddeen toshi jechuu miti fi isuma galgalaafu ishee galgalaa ganamaa qursiidhaafu wuddiidha. Wuddii. Kanaaf hin deeggarama abbaate. Garuu waan nu ilaallanneef immoo raasa'u. Eessan buusa kan? Barbaachisa dasasa. Kaltanin godha. Sirriitti susukkuumi garuu Wuddii ta'uun gaarii miti? wuddii ta'uun baay'ee gaariidha. Kanaaf naa eeyyame kanaan fidatu. Booda'oo fiddeeoo. Fiddeen maal? Maal goota fiddee qo'icha? Gaaffii maal qaba? Jira amma jechuun ofiidhuma keessa hin dadhabsiisuun jedhe amma nama lama keessummeessuun iddoo lamaan nyaata. jechuun jira. Nyaanni isa iddoo lama. Dhaggeeffadhu. Amma fardi inni nyaatu fardi. Dhaggeeffadhu jechuun nyaanni iddoo lama haa ta'u iyyuu malee amma asiitoo nyaatiin bultutoo nyaatiin ooltu. Yaa zaseemna. Dhadhaa maratti nyaata. Gaafa si kosi biras dhufee shukkutti nyaadheen achis dhagama. Maal garaa meeqa qabda qoy?
yeroo hojii hojjettu koo storage intinaan ta'a. Energy jechuun jira sin uffisiisa dhugaa waaqala lamman isheen suni isheen sun akka ta'etti barbaaddi. Isheen kun immoo akka ta'etti barbaaddi. Kanaafuu si caqacaqti sin uffisiista. Kanaaf isheedhuma barteessi wayyu ishuma barsiifatte si wayyu. Ishuma nama dhaan barsiifadhe naa wayyu. Uga. Akkasii hin amansiifattaa jechuudha. Hin amansiifattaa. Malee waan dhiirri jaatti ittiin galiina natu sinii jedhe. Jira hordoftoota kiyyoo maal irree kana itti waa ibsaa miti kanarratti maal odeessitus. Waa ibsaa miti wayyaa miicaa qabu gargaara jaartii keessatti. Abbaa manaa keessa nyaachisa bara dubartoota sirriitti. Yoo nyaachiftan malee yoo qallabdan malee ishee jedheen ajajamu. Hojii sin danda'achu yoo nyaachuu baaddan. Garuu gaafa ajajachuu barbaadan special food way maal kennuu qabu. Gaafa ajajachuu barbaadan fakkeenyaaf akka wayyaa miicuufaa kana akka ni gargaaru. Gama lamaan special kennu. Yoo barbaadan maal godhuufi qabu dursanii. Galgala special godhanii kennuufi sirra jira. Ganama special godhanii nyaachisisan irra jira. Galgala sakamiin nyaata galgala qodaa. Kennas. Galgala adda baasi waan nyaata. Galgala siree nyaata moo midhaan nyaata? Siree nyaata moo midhaan nyaata? Siree si nyaata midhaan si nyaata. Eeshi. Yeroo sana hin ajajamtu miti. Kama lamaan. Argitanii dhiirri jechuudha siree nyaannaa galgala jechuudha. Ganama eetaa abbaatu maqalee aqiyoo itti dhaqee dhufa. Garuu ati galgala siree nyaachisne taanaan inni sinditi. Shindoo jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa. Keessatti yeroo waa'een irsaafniitii kun xaafaa cimaa yeroo hundaa waan odeeffameen quufamne. Maa irsaafniitiin maasuma isa malee maaltu jira biyya lafa. Isa malee maaltu jira? Dhugaa waaqa. Isaa ala humtuu hin jiru. Naamana. Humtuu hin jiru isaa. Xaafaa cimaa. Waa'ee masaamitii namni ol ba'ee kan inni gadi bu'u yeroo hundumaa. Kaayyoon nama maali? Kaayyoon dhiiraaf dubartii. Aduu. Aduu falchuu. Aduu falchuudha. Namni kamuu dhumni isaa dhiirris dubartiinis bakka nama jaallatu tokko faana ta'ee laayifii dhandhamuudha. Inni barbaadu dhumni isaa jechuudha. Eessas haa dhabu eessas gahu kana argachuun isaaf dirqamadha. Keessattuu immoo yeroo akkamii immoo gargaaruu qaba reeshi jira. Abbaan manaa yeroo isheen quncuccu jechuun yeroo isheen hoosistu yeroo isheen quncuccu maali quncuccu? Quncuccuun afaan oromoo beektu sirrii? Dhugaa maali quncuccuun jira? Biqiltee biqiluudha. Quncuccu jechuun akkasiin qabatte akkas garaatti. Yeroo garaatti qabattuudha? Yeroo isheen garaatti qabattu gargaaruu qabaa. Okay. Dhugaa keetti. Yeroo isheen deessus. Yeroo deessus tokko yeroo jalqaba garaatti qabattu ni dhukkuba waan ta'eef. Dhukkuba waan ta'eef. Gargaaruu qaba. Waan hundumtuun jibbisiisa waan ta'eef. Gargaaruutu irra jira. Yeroo isheen deessus immoo. Yeroo deessus immoo usuma namni jiru illee sirriitti bukkee gargaaruu qaba. Kormaan daakoo beektu ammoo kormaan daakoo jechuudha. Kormaan daakoo nuti yaabbatiin bula dura duuka goonni deemeti bat jedha. Ishee gammachiisuuf jechuudha. Dhiirrilee akkasuma ta'u ture jira. Saraatanyas qabatte maanis qabatte ha'a manaasaa bukkee deemee bat gochuu ture jira. Mooraal isheetu fayyadacha. Otuma gargaaruu baate illee jechuudha. Otuma gargaaruu baate illee si jira. Gafaa yoo goota takka kuusinaa keessattis gafaa gochuu ture jira. Bakka ciisichattis gafaa yeroo isheen buna buustu qomeen buusa gafaa gochuu ture jira. Mooraal ishee dabalaa deematu. Akkas. Itti tola hanga gammaddee. Hanga gammaddii keessi isheen birrii isa dhiibamee taa'ee kanan hojjedhaa jedhurra dhiyaansiisa jedhurra isuma nan hojjedha jedhee naanna'u wayyaa jechuudha.
kormaandaa qusa bukkee batu jira. Yeroo shan eelee toshitus dhaqee bukkee an bat jechuu qaba jira. Maanni hedduma ishee hojjettutti itti batachiisa. Gammachuu akka isheen gammadduuf gammachuu isheeti koo dhiirri koo haadha manaa isaa haati manaa abbaa manaaf የደስታዋ ምንጭ ነው። madda gammachuu. Dhugumadha waaqa. Jechuun amma haadha manaaf abbaa manaa yeroo walii galanii yeroo baay'ee jiraatanii haala rakkisaa kam keessattuu hin jiraatu jechuudha. Jireenyi isaanii nuffisiisu hin jibbanis jechuudha jireenya isaanii. Murteessaa waliigaltee isaaniiti jechuudha. Waliigaluu, wal dhaga'uu, wal dhaggeeffachuu, mari'achuu. Kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa gidduutti mari'atu taanaan, wal dhaggeeffatu taanaan jireenyi isaanii hin nuffisiisu, hin jibbanis, ofis hin jibbanii maanni jireenya akkasiin jedhanii carraa isaaniis hin abaaran. So kanaa jenna kanuuniyyuu malee uffata kana hundumaa amma sa'aatii meeqatti xumurarra jira? Beekaa. Sa'aatii lama tokko firikaa waan sanarra jira. As guuteera barkaan amma daf. Kan kakuu miicca bar jira. Mucaa koo miidhuun kun gammachiisa. Wanta wayyaa mucaa ofii miicuu caayaa maaltu nama gammachiisa dhugaa rabbi. Dhugaa keetti. Ammallee si hafeera bara. Ammallee. Isa kan sirriitti susukkuu mi'anii inni kaan badaa xurii waan hin qabne kan nama mucasa qaba. Susukkuu mucha sukkuu. Okeeshin. Saamunaalee tasii dabala abshir. Gaangureeshin. Dumula? Garbichi keessan foongo lafa ishee hunda ishee maal ishee foongo oduu bitte. Hojii tokkoffaa hojii. Dhugaa rabbi kanaaf ijaarti koo narratti hin fuudhin jettee anna qartu yeroon. Jiraanii baay'ee miiccee garuu miicceen fidne mooti. Hin ariifatee kunil kan sun hafeera gadi hin baha jedhee garuu ta miiccine mola waan ni baay'ee. Kunola hamma kana miiccine dhugaa waaqal meeqa seetanii finyoo 4. Ni hafes ganaadha finyoo 2 tafee kana hunda miiccinee jiraan garuu amma nan deema jedhee jechuudha. Argitanii mitiire jaarsi tonan gargaarete balaadha jira sitti bareedeera mootii ilaalmaani wayyaa kana qayyaradhu nan dhinaaf wayyaa isa kana qayyar gurraacha fodhu irra keessan gurraacha.